nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa kan obboleettii kan firaa isiniif haa baay'atu. Aan obboleettii keessanii fira keessanii isinis obboleewwan kooti fira kooti. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani jira galata waaqayyo obboleettii keessa kunoo galanni gooftaa haa ta'u baga jiraattan isiniin jecha baga eegamtanii har'a keessanii nagaa fayyaa keessanii jira galata waaqayyo kooti jira baga jiraattan na yaanneeme warri na yaaddan warri isin dabbar osoo hin taane warri isin tuuqqadhe isin jibbisiise osoo hin taane warri foonitti namanne warri afuurri ilma namaatti amantan afuurri ilma namaa biraas nuuf kennamee jira waan ta'eedhaaf baga jiraattan baga eegamtan isiniin jetti obboleettiin keessan magaalaa Shaggarirraa Boolee wardaa 12 jirtu jirra galata waaqayyo baga jiraattan isiniin jedha obboleettiin keessan Boolee Bulbulaarraa jira galata waaqayyo fayyaa nagaa kooti maqaa waaqayyo warra kabajamu anoo gaaffii isin gaafachuu dhufe yookaan nama takkittiidhaaf dhaamsa taatedheen dhaamsa wayii himuu dhufe innis maali yoo jettanii warri isin jettanii birrii keessan haadha keessan irratti haati keessan illee rakkoon qaban abbaa keessan irratti gashaa jirtan warri isin jettanii obboleessa keessan hangafaa irratti maallaqa ergaa jirtan jirtuu laataas keessa namni tokko jirtaa laata tarina dhaggeeffataa hartataa maal haa ta'u irratti ergaa jirtaa akka inni maal sii godhuufi akka inni ol sii kaayisee eeguufi moo akka inni waan barbaade godhuudhaaf irratti ergaa jirtaa mee namni abbaa kee irratti ergaa jirtu namni ollaa haadha kee irratti birrii ergaa jirtu ollaadha fira kee miti ollaa maazarii kee irratti birrii irratti ergaa gashaa hin jirtu maal akka inni sii godhu barbaaddee irratti maallaqa gashaa jirta akka inni ol sii kaa'uufi maallaqni haadhaaf ilmoo akka walitti naqaa jiru hin beektanii moo akka inni waan barbaade godhuufi moo irratti gashitee fira keeti wayitii sii deebisa mee of gaafadhaame moo namoo biyya ormaa deema jechuu dhageenyaan kaatanii deemtan moo itti fayyadamaaf deemtanii anu waasaa wallaale waan baay'ee ilaale dhugaa isinitti waan baay'ee nama achi dhufirraas waan baay'ee hin bare nama biyya ormaatti dhufirraas yeroon isiniin jedhu nama na bira dhufirraas uffata bichaa bituu deemtanii moo ittiin lafa bittanii ijaartanii horii bittanii ittiin irratti horsiiftanii galtanii gaala dhaabbachuuf deemtanii moo shittoo bituu deemtanii moo qabattoo ormaa fi lippistikii fi wanta fuulatti diddibatamu bicha guuruu deemtanii biyya ormaa isa guuraa jirtu amma ol teessanii ollaanii irraa teessanii xalabaa jirtu isa faayidaa qaba isiniin jennan isa xalabaa jirtu moo isa fidda jirtanii biyyaatti suuqii banuu barbaaddanii wanta diddibatamu maal jedhu fuula namaatti xaxaragatan kana qabattoo ormaa kana shittoo kana saamunaa kana isa guuruu dhaxxanii anoo nagarrame waan isin deemtaniif mee of gaafadhaame waan godhaartan dhugaa waaqayyo isinitti maara eenyurratti gashaa jirtu birrii haadha keessanii gashaa rakkoon qabu haatoo fi nama dhaltee waan ta'eef ilmoo ishii miitu abbaan garuu halagaadha jaallattanis jibbitanis abbaan fincaa'ee biraa deema malee in jedhee baqaqee dhiiga isaatti dhangalaasee kan hin dhashu simmeetii isaa dabarfatee deema abbaan bira haati garuu itti marraan ishiitti jechattee bifa ishiitti buuftee akkuma kowana lafeen morma ishee ol yaa'e lafeen harka ishee ol yaa'e rifeensa isheetti dhabdee bifa isheetti buuftee nu fiddee haati keenya hin balleessitu ishii abbaa keessan namaniina obboleessa keessan dhiiraallee namaniina dhugaa waaqayyo isin jedhana jibbaa dakkuu sin guuriina uffata guuruu biyya ormaa deemtanii maal isinii godhaffan amma mana kana madaabara meeqa jira erga qumsaatanii gurgure madaabarumatti naqa madaabara meeqa jira maafi faayidaa takkatti kiyaan argadhu isa bitaa jirtuu ta'e harka keessan sassaabbadhaa dafaati walitti qabadhaa obboleessa keessa irratti ergaa hartuu soo ta'e harka keessan taphaa sassaabbadhaa ofii keessan abbaa keessan irratti soo ta'e akkasuma akkana jechuu dandeessu warra yaada badaa qabdan jirtu
ishii godhaa ishii irratti ergi nuree laata